السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرتوتا في دقتوتا كان أفتو بجرجرتو سنين جتشا أرد فرانكي أداك بديسني لو في برانكي كنيس ماليو جتن موسى رت برانكي وي دلوغو فين ديما موسى سيسرين تيا بيالا دي مدaf لاكوسا دلالا موسى رافدة نمتشا دلالا تيتي بالبلة نمتشا دلالا تي ولا جنيه ولا ناسوفني ولا نسات وانتي تمرني جري تشودا نمتشا يون دي مدaf بيالا كوفات سيافه كميساني دي متي تشودا موسى دان إرجواني مرة تمرمي تنين جد نمتشي كرانشو فتي جرا نانجر إجرا أكمل تكرر نقوة يداني واني نجر كمالي دالو تا أم دومات نوالين ترى سنين جدا شير لايك سبسكرايب كوتشودان نجد جبيسا سنين جدا وروني مو منا كنا فارواتاتان لايك شير كوتشودان ماتي كي يتا سنين جدا أم دومات نوالين ترى بالبلي في جرا رومال لا واني نجر هالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم شيء كنا قا؟ الحمد لله. كم تهجرت أنا كيفي؟ والله الحمد لله جرا كم نقامي؟ جريني ما جد. أيه. كسي ما شاء الله بريد مالي أبو ما فكر نمو نقوت واني من ما نرد لين نرد ليدي لكوسا أيوة تاني شو كده لا لا كنيتة تنينجت ما جت تنين نمن تاني نما جتون ملك أوف دلقو ما جت تنين كنيتة إرجم تيجو أني كما تبي تجي أسدي hujirra baasitiin hin jedhim cayyoon mana jirti haga ji'a sadiitti mana teette ani baha boqattu jedheetiin hujirra baase amma erga wanni mari dhumee mallaqallee kafaleetiin ani jechuun waan mari isaa geessetiin hin jedheen booda reefu tana bilbileefitiin yoo jedhu karaan cufatee jira amma hin danda'amu naan jedhe akkamitti waan akkaan irra dalaydate obboleessu akkamitti mallaqatti amanti ilmi namaa akkamitti mallaqatti amana ani nama kana situ beekaa jedheetiniin ani waan si amanuuf lakkoofsirraa fuudhetiniin namicha si gaafadhetiniin sirraa fuudhe osoo nama baate irraan ka'e ergu taate mucayyoon tun ji'a sadi mana hin teettu ji'a tokko keessatti silaa deemti karaan cufatee jira naan jedhee akkamitti akkana dalaydaati. Lakkoofsa sirraa fudhadhe moo sirraa fudhanne ka dallaala? amma reefu bilbilee fi jennaan karaan cufatee jira karaan hin jiru naan jedhe bar bilbiltee fi gaafachuu dandeetta obboleessi kiyya amma reefu tana bilbilee fi jennaan karaan cufatee jira karaan hin jiru kanaafi deemuun hin danda'amu naan jedhe akka ani amma mucayyoon dalagarlallee baatee jirti mallaqallee gadi naqee jira mee maaluma godhaan wanni anama amma si jedha jira bara obboleessu amma reef daqiiqa yoo xiqqaate daqiiqa yoo guddate daqiiqa 40 haga bilbileef jechuudha anatu bilbilee fi muusattillee himne muusallee yoo itti mutaate muusallee natti aaraa amma kanaaf inni illee simarra haadha ga'u malee ani ittiin himuu naan jedhe maaliif jennaan inni jalqabaan kan irraa fudhadheetiin jedhe sihi inni ani samaneetiin sin beeku ani samaneeti lakkoofsirraa fudheetiin sitti bilbilee tiniin jedhe ati akkamitti waan akkanaa dalaydaa obboleessoo jalqaba yoo mallaqa kan barbaanne taate duraayyuu yoo kan dandeenye taate lakki ani yoo dalagaa kan dalagaan jiraanne taate ani amma hin barbaadu jechuun dalagaa ammatti ittiin jiruu gariibaatiin ergadhuu jettee maanatti himin jedheetiin namichaan qaata wal finnaa namichi telefoona irra cufatee jiru marratti karaan hin jiru cufatee jira waan godhuun qabu naan jedhe telefoona irra cufate ati ani si amanee tiniin wanni lakkoofsirraa fudhadheetiin jedheef nama beeytu qabda nama amanamu wanni jalqaba akkasitti qoradheetiin jedheefuyyuu situ nama beekaa nama jechuun seeran dalagu nama waan ati jechuun wayillee baasillee itti baastu mallaqallee kan yaadu taate waan ati barbaadisan galmaan sii ga'u jennaan namni akkana hin jira miti akkana jettee ka ol fuutetiin natti gaarangeettetiin jette siimi. bara nama namichi reefu bilbilee fi bara.
ani maali beeka obboleessi kiyya maalitti beeka reefu tana itti bilbileetiin hin jennaanin akkana namichi hin danda'amu tasuma hin danda'amu naan biyyi cufattee jirti naan ya natti mee jira musallee waliin haasofneetiin turre garuu kalee keessa musa waliin haasofneetiin jirra ani amma musallee ittiin bilbiluu amma yoo reefu tana yoo naan jedhu ani musattillee bilbiluu amma simarraa yoo dhagaye malee ani karaan cufatee jira kanaan booda waan godhu tokko illee hin qabu carraa itti aanu yoo eeggatteetiin jette biyyi baa deemuu dandeetti malee biyyi tun cufattee jirti naan jedhe karaan hin jiru. Sini atina naman tu boleh sekian nara naman tu kasih jerat ini jer. Kasih jerat ini jer namicha nanje deh sini jer beli gafat dia berbeda namicha. Ay, ani amma wanni akkuma sin jedhe sani jechuun wanni namicha kanatti mallaqallee itti baaseetiin hin jedheef ati dhibbatti itti amante nama waan kan itti amantaa eetti amana. Namni kun mallaqa kana nyaateetiin nama kana jalqaba keessa beektaa ani biyya kana dhufeetiin hin jedhe waggaa meeqa haga kana ijoollee meeqatu sarraan deeme shakkiin takkaallee hin jirtu mallaqallee ati immoo waan mallaqa nyaatullee jechuun mallaqallee jabaan nyaatu waa takka rakkoo hin qabu. Nama akkanaati jettee ati natti faarsitee jennaanin anillee gammachuun asirraa fudhadhe garuu duubeen isii akkana taate ani dhugaa jechuun atillee nama akkanaas hin seene akkanallee sinee inni dhugaa. Kale anamar awan nanje di sini apa? Karena aku bil-bilte gafat tu rakkoo qabu garuu furmaanni waan kanaa maalidha waan ifiddu hin jiru bilbiltus bilbiluu lebaatu waan ifiddu waan jirtu hin jiru. Kanaafuyyuu wanni daawwattoota fi kabajamtoota kiyya aaree jira akka malee aaree pirankii ajaa'ibaa irratti dalanne akkasii itti deebisa aaree telefoona cufate itti deebisee itti bilbila. Sheekha maa cufattare? Niga maaltu si lolchiisa ree maaliif loltamaa? Kan waan hin taane kamii miti dalagama kan keeti kun. Kanaaf kanaaf amma biraanki godhaa jira naarinka. Biraanki na dhugaa. Wallahi biraanki dha. Biraanki si godhaa jira dhiifamaa. Biraanki dha daawwattoonni si ilaalaa jiranii wallahi dhiifama naa godha sumarraa. Biraanki dha isallee dalala limbeeta walumaa galleeti. Ammoo sirratti biraanki dalee jennee walumaa gallee
prank ajaa'iba asirratti dalayne akkati si aarsinee jirra si aarsuu keessallee telefoona si cufachiifne akkasi siin jedha ati dhiifama godhe qaamaali daawwattoonni si ilaalaa jiranii dhiifama. Jechuun akka ati daftee bilbilee sirratti deebisee bilbilee miriyaan illee ati cufattu. Telefoon isallee cufaa jira sanuu. subscribe share like gochuufi hin dagatinaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee hedduu galatoome. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkanatti pirankii ajaa'ibaa irratti dalageetii jira. Aarsii akka ajaa'ibaatitti aaruu keessaa telefoona cufate dalaala irratti bilbiluudhaa fi anaa fi dallaalli walii galleeti pirankii ajaa'ibaa irratti dalayne hamma dhumaatitti ilaaluun dagatinaa isiniin jedha. Share like subscribe godhaa isiniin jedhaati na jajjabeessaa. Akkasii akka viidiyoo ibaatii godhatti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.